yoo yaashama harka fuunee jira jirtu jenne ilmaan oromoo kan addunyaa biraarratti argamtan akkam nagaa keessan isiniin jedhan jira ani nagaa kiyya isiniin jedha warroonni maatii kiyya hin taane maatii kiyya na jajjabeessan affeerraa kooti gamanumaan mammaaksa yookaan ifoo durii itti nuuf jettanii jirtu marsaa kutaa tokkoffaa isaa hojjedheen jira kutaa lammaffaa isaa na hanqate jechuudha maaliif jennaan daqiiqa 5 keessatti fixa jedheen daqiiqa 5 godhadhe yeroo viidiyoo hojjedhu achumaan daqiiqa 5 keessatti dhumuu hin dandeenye jechuudha kanaafin marsaa kutaa lammaffaa isaa hojjechuuf ni jechuudha nama nacaqa saayinsii jira kan inni irratti dhaabe lubbuun namaa durii arbuu irratti teessidhan chumaani intalli aatiitii akkamsii fiddii jennaani jettiin jedhanaatiin gaafatti mucicha sana jechuudha maalla fiddii ingilchaadhaan bishaan waraabinaan jetti yoon waraabes na dabaddabdii yoo waraabuu baadhes na dabaddabdii jedhe itti mataadha sanitti jechuudha achumaani gaftaan itti niitiin ollaa hin jirti mucaa kana hin dabaddabini duuba deemtoo laali jetteeni duuba deemte yeroo laaltu ishiin ammalleen akkasuma gatti gaafatti jechuudha yaa warqee ko intalli aatiitii waasi fiddii jetteen jennaanini maalla fiddii gingilchaadhaan bishaan waraabinaan jetti yoon didas na dabaddabdii yoon waraabes na dabaddabdii jedheen chumaan dhageechee mucaa sana fuutee galtee mucaan hin kolfu ka kufalte soddaa sossin ajjeessa jedheen jira jechuudha hin kolfu mucichi achumaan mucaan as qabdee kolfuu didee mucaa wallaalchifatee ilkaasaa qofaan beekti ilkaasaa warqeedha isaaf hin kolfu maaliif jennaan abbaa warraashii suni sinajjeesaa jedheen akka obboleettiin hin beekne jedhee garbicha sii boojii sii fide jedheen ishiidhaan manatti achumaani galtee talbaa akooftee luka lamaan jidduu godhatteedha talbaan xaaxaa jedhee luka ishii gubeedhaan achumaan mucaa sun kolfeedhaan yeroo kolfu akka obboleecha ishii ta'e beektee ilkaasaatiin beektee obboleecha ishii sanitti maramtee obboleecha ishii sanattiin wal bartee intalli suni obboleettiin sun obboleecha sana haala saniin bartee abbaa warraashii soddaa san wajjiniin ajjeesanii gara mana warra ishiititti obboleessa ishii wajjin galanii bifa saniin soddaan du'ee hafee jedhu achumaan boodarraa mucaa suni akkasitti haala saniin mana warra isaaniitti isaan lamaan hafanii galanii fuudhee ijoollee horatee isaan booda laga baariin jedhamu jira laga baariin sandaaka jedhamu suni laga baariin daakaa laga baariin yeroo daakuu baariin sun nyaate macarashaa saayii jedhamu sanii akkasisin jedha warroonni kutaa tokkoffaa isaa hin dhaggeeffanne linkii gadi qabaatee dhaggeeffadha aga mammaaksa yookaan oduu durii madada isaa kutaa tokkoof kutaa lammaffaa kutaa tokko sun jedhin walitti fufee sin hojjedha yeroo sana bareeda yeroo sana dhaggeeffachuu namatti tola yeroo sana namatti qaamii qaba jechuudha minaa yeroo dhaggeeffatanii akkasisin jedha nagaatti naa tura turtii gaarii iddoon itti irraa jalladhe sin qaxxa nagochuu mitiire akkasisin jedha ilmaan oromoo nagaatti naa tura amma baay'ee nadhabee jira akkasisin jedha silaa irraan sirrittiin siniif jedha jedheen akkasisin jedha akkasumallee maatiinaaf ta'a subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha galatooma waraabula guyyaa boru